Sagantaa keenya eegaluu deemna. Dursoo kam nagumaa jechuun barbaadna. Jalqaba irratti tartiiba sagantaa keenyaa isinitti himaa. Yeroo xiqqoo jala waan darbeef tartiibni akkaataa duraan sagantaatti baafanne sanitti deemuu dhabuu mala yookaan akka akkasi deemuu dandeenye. Kanaaf iddoo jirurraa tartiiba sagantaa baafannee isinitti bira isaatti qoodne. Kanaaf keessummoonni iddoo ni qabatudha. Ifa akan ibsatti dukkan inni kun simannaa Jawaarii sunis amma raawwatee jira. Jawaar seenee jira. Kanaaf Abang wasagi sagantaa biyyaa ni sadia amma iddoo jira jechuudha. Sagantichi eebba manguddootatiin ni eegala jedha. Innis itti aanee dhufaa jecha. Kan koreetti maqaa dhimma eeggachaa Jawaar Mohaammadii hojjetu isaa irratti ibsa gabaabaa ni dhaabneera. Inni kaan walaloo mata dureen isaa Hiigaa jedhu dargaggoo Saadaatiin ni dhiyaata. Fuulota kitaabichaa keessaa keeyyanni lama hirmaattootaaf ni dubbifamanidha. Itti aanee sirni gurgurtaa kitaabaa kallattiidhaan ni eegala. Yeroo sanitti ammoo waa'ee bishaanii fi akkasumas ammoo wanti tokko afaanii qabamu ni raabsama. Itti aanuudhaan sagantaan marii obbo Jawaar Mohaammadii ni gaggeeffamanidha. Erga sagantaan marii gaggeeffame booda ammoo namoonni gaaffii qaban gaaffii deebii ni adeemsifama. Gaaffii yaadonni mana keessaa ka'anii booda obbo Jawaar Mohaammadii gaaffilee fi yaadota mana keessaa ka'an irratti ibsa gabaabaa ni kenna. Ergasii sagantaan sirni nyaataa ifatti ni eegala. Sagantaan sirni nyaataa booda sagantaan sirni nyaataa eebba maanguddootaatiin ni goolabama. Erga sagantaan goolamee akkuma baratamaa jiru kanatti garbi dhuma sagantaa bakka darbii gurgureeffaa namoonni haala ta'anii akka goolabanii qabamu. Sagantaan keenya jalqabaa obbo
Obuharuun jalqabaa Obuharuun sagantaa keenya jalqabaan beeksisuun jajjabeessuudha galatooma. Ya, galatooma sagantaa jalqabaa manguddoon yookaan hayyoonni sagantaa eebbaan balu manguddoon yookaan hayyoonni xiqqaabnu isaan eebbaan baluu danda'an Dr. Baqqalaa fi Abbaa Xiqqaatti gara waltajjii dursumaa dhaabee jedhama. Amiina. Maal gaafate? Bakki istaandii reefuu sana. Kennite kennite? Imam keenyaan warri manguddoo hundi keessan waliin haasa'anii ilma keenya obboleessa keenya haadha warraa wajjin baga waaqa nagaa nuuf baga nagaa wal waaqisi mee waaqni lafa nagaa birooti lafa nagaa isaamu amaa duraa dhoo mee rabbi akkanuma ilmaan Oromoo waliin qabee akkanumatti wal argitee afaan tokko raataati ilmi keenya immoo waggaa hedduu umurii isaa guutuu waan hojjete dhaloota isaarraa kaasee macaafa kitaaba tokkorra kaa'ee barreessee har'a asitti eebbisuudhaaf kan argamu seenaa mataa isaa duwwaa osoo hin ta'in seenaa macaafa keessatti qabatamee jiru seenaa qabsoo saba Oromoo waan isaa walitti irraa jireenyi isaas waan sababa mee rabbi akkanuma sammuu isaafaa kennu nama ammas durisi yaada saba isaatii nama saba isaatii yaada isaa godhu mee rabbi akkanuma Oromoo afaan tokko godhee walii galchee nama Oromoodhaa ta'uu isa isaa godhuu isaa godhu egaa guyyaa nadhaa guyyaa heebba waggaa dheeraa umurii isaa guutuu irratti dadhabee ijoollummaa isaarraa kaasee qabsoo keessatti eegalee qabsoo Oromoo kan du'e lafaa kaasee asii ga'e kanaan amma gaa rabbi ammas isaa haa oofatu afaan tokko nu haa taasisu egaa duraa jiraadhaan siin jedhaa isaanis immoo haadha warraa isaa wajjin rabbi isaan haa jiraachisu egaa kitaabni kun kitaaba hunda keenyaaf seenaa saba Oromoo seenaa qabsoo Oromoo waan qabateef hundi keessatti tattaafii asumaanii galatooma bulaa jiraadhaa bal'aa kanaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dengan kustani, kustani, tunggu saatati informasi datanya. Tapi mereka anu celakaan baru. Kesumate natalale, kesumate anak baru. Rabbi murid darah aderisu. Kesatu kesumahawan nuwesa agama. Kesumaan haaroti sun adde yookiin Dr. Ijilii namaa jedhamti kunoo isaanii du'aayilee nu godhanii fi rabbiin umurii isii haa dheeressu rabbi waan hamtuu jalaa isii haa baasuu maaliif jennaan gaafa hamtuu san hamtuu jedha jawaariin nu dhaqqabde jawaariin illee umurii rabbi haa dheeressu nullee rabbiin Oromoo guutuu afaan tokko haa taasisu walumaa gala Oromoo karaa tokko haa deemsisu. Oromoo garaa deemtuu fi Oromoo gara tokko. Oromoo hayyuu isaa beekte, Oromoo karaa isii beekte, Oromoo galma itti deemtu beekte yookaan adeemtu rabbi nu haa taasisu. Kana irratti isaa ammayyoowwan karaa dheeratee fi hiikamu godha. Galatoomaa fayyaa ta'a. Yeroo yaada yaadaan keenya fayyaa ta'a. Menggunakan galatooma jechuudha baana. Istaansi ammoo qo'ee hawaasa keessaa yookaan qo'ee simannaa keessaa obbo Dassaalee haasaa gabaabaa dhimma dhufaatiin jawaatan irratti waan gabaabaa nu jedhu. Kanaaf alatti maal waltajjii gara Dassaalee. Dassaalee gara waltajjii. Amilee asirraa. Amilee. Dursee galatooma akkanatti xuriyaatee xuramuun keessan kabaja jawaariif qabdanii fi galatooma
ittaansi keessumoonni keessumaa galatoomanii bifa akkasiin jechaa jiru jechuudha. Kabira egaa jawaasa kun waan lamaaf dhufe tokkoffaan akka jedhame kitaaba barreesse seenaa barreesse seenaan barreesse seenaa hedduu seenaa oolu jechuudha. Kanaaf kana bitannee haaduu kubnu waa'ee duraa baranne jechuudha. Lammaffaa immoo uummata sassaaba isaa waliin marii gochuuf kanaafuu isa sitti maal jechuudha. Kabira egaa hawaasni kan ittiin beekamu naamusaan beekama. Bakka hundatti naamusaan beekama. Akkasumas akkuma barannetti akka jiru abdii qaba jechuudha. Kanaaf yeroo gaarii qabaadhaa galatooma amma jira qofaadha. Galatooma hamilee daangaa teessoo ta'e. Hamilee. Yang Itali kan diadu bola-bola, mata kue bisa hingga menjadi ya ada. Ini semua terganggu mas besar ini. So aku bagi tahu mungkin bola-bola sehingga pun ada punya nama hingga bertanya. Karena mas galau tadi, mas galau tadi, mungkin mas galau tadi. Dalla dindacha kalee daangaa qoree kalee karaa dhufaa barbaada abaarsa seenee bullee galaana dhiiga hammeenyaa bakka dhiiga dhabuu beenyaa keenyaa qoree ittiin qabeenya onnee tasaafannee hamtuun ormaaf kennaa ilti sallaa dooltee bara abduu garaan keenya eeyyeen bara sana hundaa bucarseera roora iddoo keenya. Kita coba dansi tugas kote bahasa rasa ke roka arre tunda bahasa gine terse gine buse ormuma buse bahasa bodo gale dia buse warga bajete nafse garu isahidu gantung wada terse hingga beliau minggu wan kali berse. Kosa itu pikiran nyara mereka dua kali baik hati jalan mereka terima isi bagi senyap jalan ini agam kami bukan masalah. Terlalu tamne kan apa mana harga zaman ini cuma ni tamne bukan sana malah kontan itu akan berubah. Har mau walale tersi wajah kade demokrasi kade modi abba kade faida ofi male komisas awale sabdane samiti itu ada male modi misalnya har as akka kade nagene barbar I galamni bare kana pintar itu nan berubah jom itu kita entam pada kes jaga idan noni siti kalesas kanube maka har as rubanan galmer raisan kita jadi kalau pati jawe mukti pati dirre tempat juga berarti masuk se kita jadi pati dan kami Aisyah pilih berarti hingga menjadi zaman berarti untuk akhirnya di sini berarti buat apa dia bawa berarti harga awi bukan sedikit sebenarnya kalian sudah harga sedikit zaman sebab kali kira terjadi boleh saya sadar ilmu sadar juga kami sadar tinggal sosial ambil dah semua. Itali kan dia kitab jawab kan hingga bujur kisah pun itu kemudian dipakai karena kitab ada juga wahai ini kitab pun jadi dalam itu bukan itu Asit si ya. Ayo, bertuma. Ayo kita bertuma.
isin guutuu fuulduras dhaabbatee Jawaar fuulduras dhaabbatee kitaaba isaa dubbisuuf xiyyaatti hedduun goona hedduun gammadasi yeroo duraa biyya isaa kallattiin arguuni kanaaf guyyaa seen qabeettidha baay'ee gammadeera asumaan kitaaba Jawaar irraa keewwata kura dhibbaaf shanii kutaa shan diyaaspooraadha kan kutaa tokko Ameerikaa hagayya kuma lamaaf shan Finfinnee ka'ee biyya Ameerikaa kutaa Kaalifoorniyaa kaabaa buufata xiyyaaraa Saan Firaansiskoo qubata achirraa taasisii qabadhee yuunivarsiitiin Istaanfoord dhaqe yuunivarsiitichi mooraa hamma magaalaa takkaa guddatu qaba lafa heektaara 3,310 irra qubatee jira bareedinni isaa seensumarraa eegala magaalaa xiqqoo Paalo Aaltoo jedhamtu bira jira kutaan Kaalifoorniyaa haala qilleensaa waggaa guutuu jireenya mijataa ta'e yoo beekamtu keessattuu gamni ani dhaqe kan kaabaa badda-daree baay'ee namaaf tolu sababni yuunivarsiitiillee gama baha Ameerikaa yookaan East Coast dhiisee Istaanfoord dhaquuf filadheefis tokko haala qilleensaa waan ture murtii kiyyatti nan gammadee jedha Jawaar Istaanfoord iddoo inni gochuusaatti hin gaaffilee jechuudha galatooma. Anis keeyyatti taanuu dubbisa. Yuunivarsiitiin Istaanfoord nama Niilaam Istaanfoord jedhamu bulchaa kutaa Kaalifoorniyaa fi dureessa beekamaa ture bara 1883 dhaabbate. Bara 1891 hojii eegale yaadannoo ilma isaa tokkicha daa'imummaan jiraatee jecha bu'uureesse. Dhaabbata barnoota dhuunfaa yookaan immoo piraayiveet instituushinii yuunivarsiitiileen Ameerikaa hedduun filatamoo sanaan keessaa tokko yoo ta'u bara ani baradhu barattoota 16,000 ol sadarkaa digirii fi gosa barnoota hedduu barsiisaa ture jira. Kanuma keewwatoonni tokko kaafee lammaffaan galatooma. Kitaaba dubbise kana keessarraa kaasee kitaabni baay'ee interesting yaa waa'ee siyaasaa qofa miti waa'ee barnootaa waa'ee furuufi waa'ee bu'aa bahii jireenya ilma namaa waan nama barsiisu kitaaba kana kuumataa mata duree isaan jedhu gochuu osoo ta'e guutuu isaa dubbisnee kan nu galle Jawaar yaadachaa kan immoo itti naannoo immoo gochaa gara biraa horii guddaa nu dhaabee dan akkasitti yoo dubbisnee jedhu goe bal'aa aadaa kitaaba horra dubbisu asumaan walitti waliin siinjedhaa guddaa galatoomaa garuu amma waanuma walitti qabamnee dubbisha jedhus baay'ee kitaabaatiin gurgurtaa kitaabaatiin kanaaf kallattiidhaan gara gurgurtaa kitaabaatti deemna. Kitaabni Jawaarii mana taa'e dhibbaan kan gurguramu yoo ta'u kitaabni kun ammoo akkaataa humna hawaasa keenyaatiin kan kanaan kan gurguramudha. Kanaaf kallattiidhaan gara gurgurtaa kitaabaatti deemna jecha. Kanaaf namoonni kitaaba mana taa'e bitachuu barbaadu maqaa keessan himtanii eegas ammoo gurgurtaa kitaaba irratti eegala. Horii nageenyaa ammoo harka irratti walbartee jechuudha. Kanaaf kallattiidhaan gara gurgurtaa kitaabaatti deemna. namoonni bitachuu barbaadan dhugaa bitatanii gara tarree galaati.